Ashaamar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtan cisnaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa ka har'a guyyaa sanbataati yeroo tokko illee meeshaalee qofaa miti nuuf kotta'ii fuulanii warroonni jettaniitu iyyuu jira. Har'a immoo guyyaa sanbataa aannicha wajjiniin kursii nyaachaa si fuulduratti dhufnee too jirran isiniin jechuu jaaladha. Egaa warri akka koo biyya garbuutitti dhalatanii biyya garbuutitti guddattan hoggaa jiraatanii nooraan isiniin jedha bassoo qopheeffannee jirra asitti isiniin jedha. Bassoo cobboxachaa isinitti argisiisa jechuudha. Qursii har'a bassoo hojjetanii fi haannanii isiniin jedha. Baay'ee jaalatti ishiinillee akkuma kiyya. Egaa kan ishiin kan dhalatte Shawaa Bahaatitti. Garuu akka Arsiititti garbuu ani baay'ee Arsiitu irra garbuu nyaata eetan beeka. Karaa biraallee ni jira kaa garuu baay'inaani nuyi sirriitti waan garbuu beennu kan jechuudha nyaachaa waan guddanneefidha. Akkasuma ishiinillee ni jaalatti. Kottaa hundi keessanuu affeeramtanii jirtanii isiniin jechuu jaaladha. Shaayii immoo nu daffiftee jirti. Haanichootu nu daffisee ani barumsaan deemee dhufe jechuudha. Ganama barumsaan qaba. Baay'ee kaameera waan fagaateef isinitti gurraacha'uu danda'a shaayiin jechuudha. Haanichoo shaayii baay'ee bareeda ta'e nu daffistee galatoomtuu nagaa jedhimee haanichoo. Akkam jirtanii fayyaa keessanii daawwattoota ayyaantu asallaa bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif yaa baay'atu jenna. Nyaata mi'aa adda ta'e tokko isinii qabannee finnee jirra. Nyaanni kunis baay'ee mi'aa nu waliin tura. Egaa ka bassoon isinitti mul'ata jeetii yaada. Ani bassoo akkamittiin hojjedha hoggaa jettanii Azawwe guyyaa jalqabaatti qursii nyaachaa kan haannaa wajjin hojjenne yeroo baay'ee xiyyeeffannaan koo hojii irratti ijaa ta'e fuulanillee si barbaanna ijoolleen naan jettan waan ta'eef jechuudha. Ani bassoo dhadhaa soogiddaa maalinni sukkaara xiqqoo barbaree jedhee tanaan bakka tokkotti kana walitti sukuma jechuudha gizeen hojjedhu. Dhadhaa baay'ee ittiin baay'isu garuu maal dhadhaa cuukkoodhaan hoggaa ta'e malee bassoodhaan baay'ee gizee nyaatan xiqqoo nama akka tinitaanitti nama deema waan ta'eef dhadhaa maankaa isa shorbaa san tokkollee lamallee itti godheen barbaree xiqqoo itti godhee haala saniin hojjedha jechuudha. Baay'ee hin diimessu ani gizeen hojjedhu. Egaa kana fakkaataa har'a qursii nyaachaa aanicha wajjin hin dhufnee isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee meeshaa galchee jira. Waa'ee meeshaa kophaatti tanaasaa qarshii meeqa akkana fixellee mana naa ga'ee jira soofaan kooyi. Galata waaqayyo. Egaa warroonni darbee mana koo keessa teechoo akkamii akka ture ni beektu ijoolleen jalqabaan afaana jalqabdanii ani suuta jechuudha. Kanan hojjisiifadhee meeshaa jiraachatan jechuudha. Garuu ergan kenne meeshaa kana kara ji'a lamaa turee jira. Dafeen bahu baay'ee. Ji'a lamaa fixuun oolu aydoonnu akkan deemee dura wajjin dubbadhe ji'a lamaa fixuun oolu. Ani ganna keessa jechuudha kanan kenne garuu amma reef naa ba'ee waa'ee isaa meeqa akka fixe meeshaaleen kun maal akka ta'e hunda isaatiiyyuu viidiyoo biraas ni hojjedha jechuudha. Tanaan dura viidiyoos ni hojjedhee kanarratti viidiyoon hojjenne baay'ee soofaa kennee jiran jedhe malee soofaa diizaayinii isaa viidiyoo ni hojjenne tanaan dura. Amma irratti hojjedhaa meeqa akka fixee duubaa fuuldura soofaa isaa diizaayinii isaa laaltanii warri mana koo akka kiyyatti xiqqaa ta'e mana keessan akkaataa kamiin kan televezyiinittis hin jira. Biiffees akkaataa kamiin akka hin galche manni kiyya baay'ee xiqqaadha. Garuu akkamitti meeshaa kana sabsab godhee akka fudhate isinittan argisiisaa gatii isaallee hunda waliin dubbanna. Har'a fuulannuu kottu waan jettaniifidha isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaata. Egaa ergaan biyyatti galee hojjechaa olii galsochaa waan adda addaa jecha turtii ji'a lamaa booda soofaan koo naa ba'ee too jira. Meeshaan koo hunduu nagaadha manatti naa galee suuraa baay'ee xarabbeezaa akkasuma teebilii isa kan nyaatni irratti nyaatamu hojjedheen ture tanaan dura jechuudha. Aannichaan hojiirra turte dabbasaallee walitti hin qabsiifanne. Fuulduratti aartii Oromoo ta'uu deemti garuu har'a akkana jirti yaadannoo hin ta'aaf jechuudha wanni irratti illee. Akkanan ture yaadatti yoo wajjin gizeen hojjetettaan ture. Gaafa aartii taane baay'ee aartiin baay'ee sirriitti of eega waan ta'eef iyyuu jechuudha. Akkasii
Kana qofaa miti abjuun ishii baay'ee waa guddaadha. Artii otoo ta'e beekamtii guddaa argachuu barbaada. Nargatta. Artii cimtuu ta'e malee. Nan cimas nan baradhe barnoota kiyyarratti kaayyoo gurguddaan qaba. Siifaa ta'u. Hundi warri dhaggeeffate hunduu siifaa ta'u. Baay'ee baay'inaan hordoftoonni koo ijoollee qabanii kan tiyyanatti fakkaatti jedhellee jira. Ijoolleen dhugaa waan akkuma nagariititti jechuudha. Bilbila keessee fi goratanii meeshaalee barbaachisu osoo hin ta'in haannaa akkam jirti daa'imti kee jedheetu namoonni na gaafate baay'ee jira dhugaa dubbachuu fi maaliif anis akkasuman ture woon biyya ormaa jiru. Daa'ima nan gwaaggaa daa'ima kiyya qalbii keessa jirti waan ta'eef yoo viidiyootti fiduu baatan baay'een gwaaggaa jechuudha maa fiduu didanii jedhee namni daa'ima qabu baay'isawwee namni daa'ima qabu miti fuuldurattuu namni daa'ima hawwu daa'ima ni jaalata jechuudha laalee ni hawwa. Akkuma beekamtu immoo annichoon nama kamiinuu wajjin hin jaalalli ishee akkuma haadha akkuma amaluma kiyya qabattee baate jechuudha. Jaalalaa fi ilaalchi ishiin namaa qabdu dhugaa dubbachuuf kanaan rabbitti nan gammada. Ammuma namni mana koo gisee dhufe hiriyoonni fi ana hiriyoota koo jedhee mana koo gaanfide akkuma ana laaltutti ilaalti baay'ee nama jaalatte jechuudha. Ani deessan baay'ee nama firaa hiriyaadha maal jedhee nama adda baasee hin beeku jaalala namaaf akkasumaan qaba waan ta'eef ishiin illee akkasanidha. Isin jechuun jaaladha. Egaa ka bakka jirtanitti nagaa naataa qursiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Haannicha wajjin qursii nyaachaa jirra. Isinis bakka jirtanitti warri biyya ormaa irratti nagaa dhangaltanii ijoollee keessa wajjiniin abbaa manaa keessa wajjiniin akkasuma warri fuulduratti immoo gaa'ila qabachuuf abduu qabdanillee nagaadhaan rabbiin isin galchee nama mana keessan keessatti firii damii jedhasan argatanii mana ofii keessatti qursii qofaa miti nyaachuun mana ormaa illee baay'ee nyaatu. Firii jechuun sunii fi boqonnaa sammuutii fi natti dhufinu amma waan nyaadhe dadhabina maal san keessaa nu baase hunduma keenya hojii dhuunfaa keenyaa bilisummaa mataa keenyaa qabaannee hojjennee itti jiraannu rabbiin nu haa taasisu kan ani qaqqabee rabbiin isinis haa qaqqabsiisu carraa kana isiniif haa laatu isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Haannicha intala hangafa sammuu taate baay'ee jaalatamtutti isin dabarsee jira. Haannicha waan jettan. Ani tokkoffaa duraa kana isiniin jedhu waan na jaallattanii waan na affeertaniif guddaa tokko galatooma. Ishi galata fudhanne. Hareemeetiyyaas guddaa tokko waan ishee eebbisu. Yoo galtanii akka mana keessanitti boqottan waan isinaa taasisu ijoollee teecha wajjin firiidamii akka fudhattan rabbis ni haa taasisu. Kanan jedha nagaatti tura baay'ee. Baay'ee gizee haana naasoftiin kolfinnaan jettee jirti ijoolleen ani soorii waan ani itti gammaduufidha malee waan biraatii fi maalii fi gorsaadha baay'een jaaladha gorsaadha. Konfideksii mataa ishii akka argattu yoggaa ishii naasoftu kolfinnaan jettanii ani garuu waan ani itti gammaduufidha ishii deebi'ee jira. Kolfuu waggaa ishii naasoftu isin jechuu jaaladha baay'een jaaladha baay'een kabaja. Intala hangafaadha sammuudha waa hundaadha. Kanumaafan itti kolfaa malee waan biraatiif isin jechuun jaaladha. Isinis immoo dhugaa jaalalli ishiidhaaf qabdan addaadha. Eebbifamaa kabajamaa isin jechuun jaaladha. Baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deebi'u.